نانجرا والله شيخ إسماعيل إسان ديما قال إراسان جيشو إسان تدبي كان نافم أن اللي أمس دران كتاب نكون دبلمو قبجري كتاب برالي أما اللي برس مكا إسا دانتي نقا إسا كان جرو إسلام ما كريستان ما كيسا كم تسري ده كان جرو رتي برس رجاله هدو فيدمه الحمد لله كتاب سنين هدو رابسه نمون نباين كان يروتكو بدل لدينه تكون هذا ولا كتاب داندي دوغا إسا كان جروسان إسلام ما كريستان ما داندي سريتا ونيداندا كان جرو متدوري أتير برسيسان إسا قفا دبسه وسو كاتش براتو إنشهين كتاب كان كي كان شهادة قبلين أنجلنا بالبليجو بردين قدات رمضان دبر كان كيسا الحمد لله سنبودا ملي كتابنا نبرسه إسلام ما في كريستان ما والسمة ولمة إسلام إن كريستيانيتي compatible or incompatible ولي قالوا ولا بكنجر رد بقولنا شن برسه إهسه با إن كتاب نكون راب سمجرا إذا كان بركم على ما كنا شن برسه كتاب كان جتشو كتاب نيت أنسي أني برسه كتاب إفا الدنيا وكنور العالم جلو غرفولا دبلا ما كان كبو بقولنا تربة كان كبو وأي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إرت قد فجنجن كتاب برائي mana maxxasaati bahee amma mana jira inshallah sagantaa yeroo biraatti itti godhuun waan dholle ammallee kitaaba biraa kan mana maxxasaa jiru icciitii dhufaatii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabota durii keessatti kan jedhu jira kitaabni biraa ammas kan barraa'ee hin maxxanfamin Iyesuus fi Maariyaam jedha ija islaamummaatiin kan jedhu إن شاء الله رجاء إسلاما قرآن في حديث قهرت يفتح كم برائي أكنم هندي سرت بطوف كتاب له قباني ولو ما قلت كتابني أكمنوا باتو سمنتي والبري دان دين نجاي سكنا إسلام ما كريستانو ما والسمة واللي ما تيروكني أوروميا كيسة تبا إن الراب سمجرا نمون نباين شهادات كبتني جراني نت الله من جراني الحمد لله رب العالمين كان وانتي قد إيه في أكمل ريف جلسان namni ergaa afaanii qofaan yoo ta'e afaan qofaan ergaan kun galma ga'uu hin danda'u barreeffamaa yoo qophaa'e dhalootatti illee hafa namni illee ittiin jijjiirama kitaabni tokko ganda tokko yoo seene ganda saniif imaamata jedhee waa'ee yaadeef kitaabilee kanneen qopheesse alhamdulillah faayidaa isaallee osoo addunyaa irra jiru rabbiin agarsiiseetiin jira barreessee jira alhamdulillah waan ajaa'ibaati barreessuu kan ofumaa barreessitanii ustaas moo nama isin gargaaru jira namni na gargaaru tokko illee hin jiru ofumaa barreesse gaafa jalqabaa barreesse illee laabada illee jira haa ta'u akkasumatti barreesse alhamdulillah nagar hin jiru warra idiitiin na gargaaran ni jira saahiba tokko jira saahiba baay'ee dhukatu kan komparaatiivii kana sirriitti beeku hanga afaan Hibruu sirriitti keessa Giriikiitu dubbisee afaan Giriikii dubbatuu fi dubbisuu illee danda'u Ustaaz Jamaal Khadir nama jedhamu na dura jalqabellee dhimma falmii komparaatiivii kana bakki inni irratti falmiin hin jiru leenjillee waliin kennaa turre magaalaa Finfinnee Bukaariitti anaaf inni afaan Oromootiin leenjii kennaa turre jechuu magaalaa Finfinnee kana keessatti namni sun baay'ee jabaadha afaan Amaariffaa danda'a afaan Oromiffaa danda'a Arabiffaan beekaa afaan Giriikii ni beekaa kitaaba Ustaaz Ahmadiin Jabalillee afaan Oromootti Kiristoos maannoo kan jedhu afaan Oromootti namni hiike isaa kitaaba Wahiid dhugaa dhukate kadhu sanillee namni afaan Oromootti hiike isaa nama jabaadha saahiba kiyyaa walitti dhiyaannaa bara 2010 magaalaa kana galee anaan adda bahee hin beeku ammas leenjii kennuu irratti illee argama onlaayinii irratti illee baay'ee wajjin hojjennee namoota afaan Amaariffaatiin irratti hojjetellee nama baay'ee shahaadaa qabsiisee jira inni jechuun alhamdulillah ammas hubannoo kennuu jira daawaa gochuu jira inni yaadaanis na gargaaraatiin hin ture akkana osoo goote jedhee yaada naa kennaatiin hin ture namoonni na jajjabeessan yaadan baay'eedha alhamdulillah kitaabilee kana bareedaadha akkanatti osoo sii ta'ee jedhee namni na gargaare keessaa tokko Abdurrazaaq Idris rabbiin jazaa isaa kaffalu Ustaaz Khaliil Guutamaa Abdurrazaaq Khadir Gammadaa namoonni hedduu jiran jechuudha alhamdulillah warri yaadallee naa kennanii bifa kana osoo akkana goote naan jedhan Ustaaz Ibsaa Hasanfaa rabbiin hunda isaanii irraa jaalatu namoonni kunniin yaadan baay'ee na deeggaran qophaa'uu qabaa jabaadhu itti fufii Abdurrahmaan Hussein Injiinar Abdurrahmaan Hussein Munshida nama sirriitti na jajjabeessu jechuudha
inumaa hudaa kee gara miidiyaatti baasuu qabdaa akkatti lafarratti hafuun qabu miidiyaa irratti illee bahuu qabaa si wajjin jirraa jedhanii namoonni yaadan na jajjabeessaa turan namoota kanniini rabbi isaanirraa haa jaalatu inshaallah barreessuu irratti namoonni na jajjabeessan baay'ee isaan nan kanneen. Rabbiin barakaa isaan haa godhu rabbiin jazaa isaanii isaan illee haa kafalu. Tole ustaaz yeroo kitaabilee agana ga'u kitaaba 7 barreessitan kana keessatti isinii nama bultii qabu nama ijoollee qabu dabalataan ammoo nama ilmi irra ture nama barataa ture diinagdeen akkam jechuun maallaqni nama rakkisu ustaaz kitaaba kana eebbisiisuuf barreessuuf yeroo itti kennuuf wantoota garaagaraa godhuuf. Wallaahi ani akka Zubaydata binti Ja'far jette jedhan sani tarakna alxisaaba liyoomi alxisaab jetteedhaan waan garii kama rabbiin bira dhiisantu jira wanti gariin beeke ka rabbiiti haa ta'uti yeroo garii hawaasa lammaysuudhaaf jecha wanti itti fayyadamtu ni jira. An takkaa namni ispoonsara naa ta'e hin jiru dhugaan sitti hima nama ispoonsara naa ta'e osoo barbaadde biyya kana keessa nama tokko hin argitu. Namni yaadan nama jajjabeessu dargaggeessa ispoonsara kitaaba irratti namni naa ta'e namni tokko hin jiru hanga har'aatti. Namni tokko ispoonsara taa'ee naa maxxanse kitaaba hin jiru. Gaafa jalqabaa fi kitaaba amanuu baattus amantii wal bari jedhu maxxansu waan ittiin maxxansu dhabee rakkadhee yeroo sana yarxeenaa jiraadha. Saahibni kiyya Sultaan Alkhayrii Diimaa kana rabbiin isarraa haa jaalatu magaalaa kan akka galuufillee sababa kanaa ta'e tokko isuma rabbiin umrii isaa dheeressu jazaa isaa kaffalu jedhaa kitaaba kana qopheessee waan ittiin maxxansu dhabe. Waan ittiin maxxansu dhabe waan takka hin jiranii amma waan jedheen sultaan kitaaba kana maxxansuu barbaada waan ittiin maxxansu hin qabu mee kitaaba birrii namarraa naa liqeeffadhu jedheen. Inni ni jira kamaal jennaani qarshii 5,000 wayii naa ergee kitaaba kana maxxanse. Kitaaba kana maxxansee asallatti sagantaa gabaabduu wayii gooneeti kitaaba sararraabsuu jalqabne. Ergasii akkasumatti osoo ontii jedhu kitaabuma san maxxansee kitaaba san deeyinii ofirraa kaffale. Akkasitti kitaaba kana maxxansaa dhufe jechuudha. Kitaaba kana nama arraabsa hin maxxansa deebi'ee liqeeffadhu irra caalatti wanti ani ittiin kitaaba maxxansee baay'inaan idaa namaatiin maxxansee sa'aatii barbaadetti naa kenne taadhee nama qarshii hedduu natti kenne kitaaba kana akkasiin maxxansiini naan jedhe jira jechuudha. Ispoonsara waan jedhamu hin argine baay'ee ulfaata hanga abdii nama kutachiisu takka jechuudha. Garuu abdii kutachuu irra homa abdii nama kutachiisu san abdii kutachiisutu caalaadha. Harka kennachuu irra harka kennachiisutu caalaa jedheet takka namallee kadhadheen beeku namattis haajameen beeku ani Ustaaz Xaalibutu waan jedhu dhiira taatee dhiiratti haajamtu rabbiin hin godhine jedhe. Kanaafuu dhiiratti haajamuun hin barbaachisu jechuudha. Fahum rijaalu wanahnu rijaalu huma inasu eenyutu eenyu gadi nutilleen dhiira akka jaraati maaliif namatti haajomna namni ammoo lakki hojiin islaamaa kun na barbaachisa jedhu yoo jiraata dhufuu danda'a rakkoon qabu nama akkasii garuu hin arginellee alaa kulli haalitti bifa kanaan kitaabilee kanneen hunda maxxansee hawaasa kana biraan gahuu danda'e alhamdulillahi rabbil alamin.